Jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattanii jiruun akkam isin biratti nu biratti hundi bareeda galata rabbii dallatuun irra maal nu qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu egaa baay'een keessa sababbii nufee fi egaa nama bannee jirra samuuna kana guyyaa 4-5 viidiyoo gadiisnee hin beennu baay'een keessan gara keessattiin gara WhatsApp Telegram hundaan na dubbisaa jirtu jechuudha. Ijoollee wajjin haasaa jiru waa'ee viidiyoo samuuna gadiisaa ture waa'ee lafaa akkasuma waa'ee manaa irratti jechuudha. Dhiifama guddaa sin gaafadha sababbiin badeef xiqqoo rakkina wayiitii fi isaaf han badee rakkina isin jedhu immoo gurraacha uffattee maaf teettanii akka hin rifanne egaa xiqqoo namatu badalame kanaafi nama isin jedhu immoo obboleewwan kiyya kan biyyan baas jirta waan jirtaniif nama jechuun gara maatii keenya osoo hin ta'in gara hiriyyaatiin jechuudha. Innaa ufuun barbaanne garuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een keessan maaf sagalee kiyya geessitanii callistanii baay'een immoo mana warri bitachaa jirtanii waagaa dubbatanii egaa biraan keenyatti osoo itti fixiin dhiisne jechuudha. Egaa nama bitachaa jirutu jira saniif jedhee gara bakka kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf yoo gara manaatitti galu bakka miseejiin naasiin himu waan jechuudha. Guyyaa guutuu bilbilamaa bule ani mana hin jiru ifama siniin jira kanaafani mana hin jiru samuuna kana jechuudha. Egaa kanaaf bannee hiriyyaatii jalaa obboleettiin boqattee jechuudha. Hin beektan hiriyyaatii sanas na wajjin hojjetteerti YouTube yeroo 2-3 jechuudha. Na obboleettii jalaa boqate sababa san immoo namni egaa gizee gammachuu qofaa miti kan ol cinaa hojjetu gizee gaddaattis gizee gammachuutis ol cinaa jechuu waan jiru jechuudha. Aadaa keenya kuni kanaafan amma jidduun dhufe jechuudha. Jidduun gara mana kiyyaa ani samuuna kana dhugaa dubbachuun mana kiyyatti hin galle jechuun guutumaan guutuu ni danda'ama. Manumattuu waan goonu namatu nu godha malee jechuudha. Isuma galle nyaanna malee bakka manatti waa godheen beeku. Ayyaanni garuu nutti dhufaa jira. Egaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e bakka jala bultii ayyaana masqalaa yookiin ayyaana daamaraa isiniin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Hunduma keessanuu ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Waazeema isaa jala bultiidha. Nuti garuu ana biratti ayyaana wanna takka illee natti fakkaanne dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf jedhee bakka hiriyyaatii yommuu asitti akkuma beekamu maatiin keenya sii miti. Ishiinis akkuma kiyyaa biyyan baa turte wajjumaan baanee biyyaa wajjumaan hojjennee gallee kanaafiyyuu amma cinaa kan jiru anuma jechuudha. Abbaa manaa jira daa'imman qabdi garuu cinaa kan jiru anuma. Egaa maatiinis gadda isaanii jechuudha mana manatti hundumanuma manatti dabarsa waan ta'eef kanaafan maqaa keessummaatu jira waan baay'eetu jira kanaafan badee dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Warroonni lafas manas immoo irra jirtan warri haasaa jirru warri laallattanii akkasumas immoo bittanii firmaa minaamin nafeesse rakkoon jiru wajjaa duraatti irratti fufama jechuudha. Samuuna kana amma ayyaanas waan ta'eef waan hundumtuu hin cufaman beektu. Amma jimaata qidaames kalaandara cufaadha miti masqalaa cufaadha. Cufaadha waan ta'eef bakka hojjaa duraatti irratti fufnaa. Kan warri farramuu firmaa sinaaf bakka hin beektan ijoolleen wajjin haasaa jiru rakkoon qabu hojii itti fufnaa lafallee warri bitachuuf nagaafatti hojjaa duraatti irra rakkoon qabu. Innaa kanaaf isiniin jira kan badee obboleettii koo goddanyaa jechuun dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Bakkittuma akka obboleettii kiyyaatti ishee ilaala. Ishiinis akkasuma bakka waluma qabna jechuudha. Sitti buna yeroo wajjin na'unnaa yeroo ayyaana wajjin dabarsanii yeroo kamuu mana walitti hin hafnu jechuudha. Guyyaa yoo ishiin hafe ishiin na bira naftu jechuudha. Osoo mana walii naqinni hin oollu. Garuu obboleettii ishee akka tasaa ta'e dhibee tasaatiin garuu kubsattee dhibee tasaatiin osoo hin turin addunyaa kanarraa jalaa boqattee amma gadda guddaa keessa jirti. Baay'ee tokko jaalatti baay'ee tokko namni wal jibbu hin jiru garuu kan ishii immoo adda jechuudha. Obboleettii kana hangafa maatiitii bakka maatii hangafa mana keessa jechuun akka haadhatitti ilaalanii miira. Baay'ee tokko hiriyyaan tiyee gadditee bakka dhugaa muudannoo nama mudate tokko jechuudha waa'ee kanarratti. Ani armaan dura akkanatti namni boqotee reeffa namaatis argee hin beeku. Kanas argee osoo hin taane jechuudha.
egaa obboleewwan ishee natti bilbilanii kun Adaamaa jiranii natti bilbilaniiti itti miinaan jiraan akka hiriyyaa ta'anii maatiin hunduu nu beeka kiyya sin beeku kan ishee sin beeku maaliif maatiin kiyya na bira dhufe asitti argu yoo kan isheettis bira ofan achitti na argu waan ta'eef akka hiriyyaa ta'anii beeku bilbilli kiyya hojjechuu dide jechuudha bilbilli ishee hojjechuu dide baay'ee bilbilli ishee hin hojjetu xiqqoo bakki manni keenya naannuma tokko ta'e manni isaanii neetworkii baay'ee hin harkisu yeroo tokko jechuudha bilbilli ishee immoo hojjechuu yoo dide narratti bilbila abbaa manaa xiqqoo hojiif jedhee yeroo baay'ee mana hin taa'u narratti bilbilanii anna tol quunnamsiise jechuudha na akka bakka obboleewwan caalatti nu jaalatu isaanis nutis immoo akkasumatti ol jaalanne jechuudha kanaafiyyuu ittimi akkanatti waan akkanaa galee obboleetti ta'e inni kubbsatti ishiin akka kubbsattu hin beekti samuun asuu kubbsattee Adaamaa irratti hikimannaa fudhachaa turte Adaamaa galte jechuudha innaa bakka abdee jennaan dhibeen ishii xiqqoo cimaadha abdeennaan doktorri gara biyyaatti galchaa jiranii gara biyyaatti galte jechuudha guyyaa takkatti marfee kuma 30 waraanatti marfee takka jechuudha guyyaatti kuma 30 innaa egaa waaqayyo hin jenne bakka ishiin gara addunyaa lammaffaatti deemteerti waaqayyo lubbuu ishee amaaru maatii ishiitiif jajjabina haa kennuufi jenna egaa hiriyyaatti yaafis immoo waaqayyo jajjabina ishiif haa kennu kinu amma anumatu bukkee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf osoo na qufaa bakka maal jire innaa akkasii isiniin jira maaltu nama mudate seetara ittimi jiran natti bilbila hanuun akkanaa duraan namatti himuu minaamina kana hin beeku jechuudha namnis du'a natti hin beeku ana gammaatitti galata waaqaa kaza ittimi osoo hin ta'in akkana bakka obboleetti kee hin ukkubaa dafii kootuu laalii je'iinii naan jedhanii narratti bilbila ani immooyyuu kan ganama sa'aatii 3tti narratti bilbila nama sooqisu guyyaa gabaatti namni omtuu hin jiru nama hunda hin beeknu asitti jechuudha nama mana hundaan beeknu jechuun nutis gara biraatii bitannee asitti galle garuu turree jirra akkanatti namatti amala kee keessa namatti baay'ee mooxxa'u jechuudha nama jaalannaan akkasuma jaaladhe malee nama zim jedhee mooxxa'u baay'ee keessatti asitti naannoo kanatti warra Amaaraati jechuudha ifa manaa godha Amaara hin jiru gini warra Amaaraatu baay'ata naannoo keenyatti warri Oromoo baay'ee hin jiran jechuudha amma jaarratan ijoolleen biyya hambaa jiranii innaa kanaaf namatti waame kaasuunis hin jiru abbaan manaa isheetis biyya jira kaasuunis as hin jiru amma eenyuutti hojjinaa kuka kan sa'aatii 3 natti mantaa wala ga saa 8 amma yoo ofii kiyyaaqeetti ooni ishii laal imimmaan na qaba bakka osoo hin danda'u nan beekammoo yoo obboleetti ishii kana jechuudha sirriitti na jaallatti wal jaalanne sirriitti nama guddoo bilbilumaan ol barannee bakka jechuudha amma kayeetoo akkasuma obsee haqee jechuudha nama wayii dubbisee naan mana hin jiran guyyaa gabaattes waan ta'eef achumaan haqee barruma ishiitti irra nama arge nama san wajjin ol seene ittiin namni naan jirani bare ittiin himini daa'ima namni sii qaboo jiraate daa'ima kee namatti kennadhu fidii kootu naan jiran abbaan manaa ishii immoo sagura ishii maatiin ishii waan ta'eef magaalaa sagureetti nu eegaa achiin wajjin deemne jechuudha kaasuma fa'aa wajjin kaasuunis bakkuma tokko jiranii achuma ol seenee tan maalan godhe ishiin ol seenee yennaan ishakkite garaan hin beeka waan ta'eef kaayagaa namni ofii obaddalame garaan nama beeka jiranii dhiiga waan ta'eef achi obboleettii kiyyatu boqotee yadde kaza ani koo itti muufi miti achumaan geessanii hojii abbaa manaatis waan jiruuf gibbii jalaan geessanii kiyya giddi qayeetti yoo dhiyaantanii namni si bo'uun jira namni haqursi namni jayyaa waan ta'eef namni hin jiran argiti geessanii mitiire kanaaf gibbii jalaan geessanii tittimtu amma inni ukkuba jee fidii kootu naan jiran ani garuu akkasuma jireetan uffata kee jijjiirree ukkuba jiree shaashii immoo kan gurraacha uffannee haqe yoo haqeetoo isiin obboleettii kiyya boqotee naan jette gibbii ol seenan achumaan boo'ichumatti gaffuu meelaala salphina kan bakkuma naaf illee hin beeku gini koo dura hin bu'u jireeta naqe namitti na bira jirti inni kun tuuti maaliif akkasi maa boo'ichaa naamina naan jette boo'ichumatti gaffuu deekaa hayi salphattu innaa akkasitti ishiinis naqqaate jettee nuu qabamuu didde bakka obboleettii ishiiti baay'ee tokko bakka inni mi'amte dhugaa dubbachuudhaa fi
na baay'ee oduu fiidduu na harkaa kuftee gana bu'eetu akkasumatti namittuma san wajjin geessine isa biratti namni nu eege akkasitti geessine jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoomiyyuu kan hin irraanfanne jechuudha. Yoomiyyuu kan hin irraanfanne garuu silaa obsaan bakka kanatti si jalaa akkuma hin deemnaan illee ajaa'ibla biroo mana waan isaa ajaa'ibsa gurra deemuu barbaada. Naamina jedhee akkasitti fuudhufan gini ga'a maali? Dhugaa kan akkanaatiin na mudate amma maatii fuunee gini maatimte makiina keessatti makiina nama teessisuu hoggite bakka makiina keessatti bu'u jettee dhugaa. Hinna ana baay'ee tokko natti argame jechuudha. Waan akkanaatiin jira dhugaa dubbachuudhaaf egaa oduu nama guddaa ta'ee nama xiqqoo nurra ta'ee bakka wanna sanuun ani garuu bakka naa ofee illee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Garuu asii deema hin bakka cakkaneetan itti hin himu bakka fu'ee deema jireetanina. Kana isiniin jira boleewwan kooti sagalee isinitti baay'isee nagaanaaf taa'ee isinan jaaladha. Chaawu chaawu.